Bu'isa darbe san hundumaa dhiisee kottaa isin mana kootii ni taatu, kottaa dubbii koo dhagahaa jedhee iddoo tokkotti haala isaa mijeessee kan walitti nu qabe. Waaqni abboota keenyaa, Waaqni keenya maqaan isaa kan eebbifamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettiin Dubroon Maariyaam yeroo hundumaa'uu waa'ee mucaa namaatiif Waaqayyo fuuldura dhaabbattee ifamaaf araara kan nuuf kadhattu araarsituun keenyaa akka Waaqayyoon ishii kabajee fi eebbisetti ulfinnii fi galanni isheedhaaf yaa ta'u. Qulqulloota ergamoota, qulqulloota raajota, qulqulloota duukaa bu'oota, qulqulloota wareegamoota akka mana kiristaanaa keenyatti aangoo qulqullummaa kan argatan abboota keenyaaf akka kabajaa fi kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniifis yaa ta'u. Egaa Waaqayyo nu fayyamee barnoota keenya koorsii haarawaa dubbii qulqullootaa kan jedhu wal wajjin baranna. Egaa Waaqayyoon hunduma keenya akka nu barsiisuuf, akka nu gorsuu fedhaa fi ayyama isaa nuuf yaa ta'u. Egaa dubbii qulqullootaa jechi jedhu jechoota lamaadha. Innis dubbii fi qulqulloota jecha jedhu yoo ta'u, walitti dubbii qulqullootaa jenneeti kan waamnu. Egaa tokkoon tokkoon hiikaa isaa gaafa laallee qulqullummaa jechuun galateeffatamuu, kabajamuu, adda bahuu, filatamuu jecha jedhu kan ibsu gaafa ta'u, qulqulluu jechuun immoo qaama qulqullummaa gonfate kan ibsudha. Qulqulluu jechuun immoo qaama qulqullummaa gonfate kan ibsu yoo ta'u, fakkeenyaaf Waaqayyoon qulqulluudha. Amala isaatiin qulqulluudha. Akkasumas qulqulloonni ergamoonni, qulqulloonni raajonni, qulqulloonni duukaa bu'oonni, qulqulloonni wareegamoonni, akkasumas iddoowwan qulqullaa'onis qulqulluu jedhamaniiti kan waamaman yookaan iddoo qulqullaa'oo jenneeti kan waamnu jechuudha. Egaa amalummaa isaatiin Waaqayyoon qulqulluu gaafa ta'u qaamota birooti yookaan qulqullootaaf immoo kennaa qulqullummaa kana, kabaja qulqullummaa kana, gonfoo qulqullummaa kana Waaqayyoon qaamota kaaniif kan dabarsee kennuudha. Inni abbaa kennaa waan ta'eef Waaqayyoon amalummaa isaatiin maalidha? Qulqulluudha jechuudha. Inni biraa dubbii gaafa jennu immoo waa'ee seenaa, dubbii gaafa jennu waa'ee seenaa daandii jechuudha. Yookaan immoo waa'ee seenaa waan tokko. Dubbii gaafa jennu waa'ee seenaa waan tokko daandii akka jechuutti hiikkaansaa jechuudha. Egaa dubbiin qulqullootaa damee barnoota mana kiristaanaa ta'ee kan waa'ee qulqullummaa fi qulqullootaa keessatti barsiifatamu yookaan immoo hubatamudha jechuudha. Ilaalaa. Dubbiin qulqullootaa damee barnoota mana kiristaanaa barnoota mana kiristaanaati jechuudha. Damee barnoota mana kiristaanaa ta'ee waa'ee qulqullummaa fi qulqulloota keessatti kan barsiifamu akkasumas immoo kan hubatamudha jechuudha. Maal keessatti? Barnoota dubbii qulqullootaa jedhu kana keessatti jechuudha. Waa'ee qulqullummaa fi waa'een qulqullootaa as keessatti kan baratamu, kan hubatamudha jechuudha. Barnoota dubbii qulqullootaa kana keessatti jechuudha. Egaa qulqulloonnis bu'urri qulqullummaa isaanii maalidha gaafa jenne kitaaba qulqulluudha jechuudha. Kitaaba qulqulluudha. Maal kan jedhu gaafa jenne seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti maal jedha? Ani Waaqni keessan akkuma qulqulluu ta'ee isinis immoo maal ta'a? Qulqulluu ta'a jechuudhaan Waaqni ofii isaatiin sagalee kana dubbii kana dubbate jechuudha. Kanaafuu qulqulloonnis jecha kana bu'uura taasisatanii, jecha kana ka'umsa godhatanii daandii qajeelummaa fi daandii qulqullummaa ilaalaa. Daandii qajeelummaa fi daandii qulqullummaarra deemuudhaan Waaqayyoodhaaf abboomamuudhaan Waaqayyoodhaaf ajajamuudhaan
waan adeemaniif gonfoo qulqullummaa kana yookaan waamicha maqaa qulqullummaa kanas argatan. Egaa qaamni tokko qulqulluu jedhamee waamamuudhaaf abbaan tokko ulaagaalee mataasaa qaba. Itti deemna fuuldura keenya jira waan ta'eedhaaf. Egaa bu'uurri isaanii kitaaba qulqulluudha jechuudha. Qulqulluu jennee gaafa waamnu. Egaa dubbii sagalee Waaqayyoo kana bu'uura godhataniit abboonni keenya qulqullummaadhaan jabaatanii kan isaan dhaabatanidha jechuudha. Inni biraa kennaadha. Kennaa jechuun arjummaa, dhiifamaa fi gaarummaadha. Kennaa jechuun arjummaa, dhiifamaa fi gaarummaadha. Liqii yookaan baasii tokko malee kan kennamu jechuudha. Eenyurraa? Waaqayyoodha jechuudha. Nama gaafa ta'ee baasii qabaa, namarraa fudhataa yookaan nama diduus danda'a jechuudha. Baasiin qabu kan Waaqayyoo jechuudha. Kan Waaqayyoo garuu baasii tokko malee, liqii tokko malee, olmaan isaaf deebi'amu asoo hin jiraatin akkasumaan Waaqayyoon hojii qulqullummaa ilaaluudhaan haala hojii namaatirratti kan namaaf kennu jechuudha. Walumaa galatti wangeelatti amananii kan cuuphaman, mucummaa kan argatan, taayitaa tajaajilaa fi tajaajilamuu kan kennamuudha jechuudha. Taayitaa tajaajilaa fi tajaajilamuun kan kennamuudha jechuudha. Kennaan kun jechuudha. Egaa kanaaf Waaqayyoonis gaafa dubbatu kitaaba qulqulluu irratti kitaabni qulqulluun gaafa nutti himu hafuurri tokko kennaan garuu garagaraa. Qaamni kennaa namaaf kennu tokko ilaala. Kennaan ilmaan namaa garuu garagaraa. Dhuguma kennaan namootaaf garagara. Kun isaanii dandeettii taa'anii barachuu, kun isaanii dandeettii barsiisummaa keessattuu gosoota baay'eetu jira jechuudha. Kun isaanii kennaa faarfachuu, kun isaanii immoo kennaa faarfannaa dhaggeeffachuu, kun isaanii kennaa namoota walitti araarsuu, kun isaanii dubbatanii dubbiin isaanii akka nama tasgabbeessu. Kennaawwan garagaraa Waaqayyoon ilma namaatiif laatee jira jechuudha. Hafuurri garuu tokkodha. Kennaan namootaa garuu garagara akka ta'e abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontos boqonnaa isa jalqabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti nuuf taa'ee jira jechuudha. Inni biraa jireenya qulqullootaati. Jireenya qulqullootaa. Qulqulloonni jireenya akkamii keessa jiraatu? Gaafa jenne jireenyi qulqullootaa kitaaba dubbifamuudha. Ilaalaa. Jireenyi qulqullootaa kitaaba dubbifamuudha. Kunis wangeela Kiristoosiin akka ta'utti seera wangeelaatiin cimuu isaaniiti jechuudha. Dhuguma jireenyi qulqullootaa egaa abboonni keenya qulqulloonni jireenya isaan keessa darban seenaa isaanii gaafa laallee kitaaba dubbifamuudha jechuudha. Akkasumas nutis immoo ijoolleen Waaqayyoo daandii qulqulluu irra yookaan amantaa Ortodoksii Tawaahidoo irraa kan jirru jireenya qulqullootaa kana ilaallee seenaa isaanii kana dubbisnee egaa jireenyi qulqullootaa kitaaba dubbifamuudha akkuma isiniin jedhe ka seenaa isaan keessa darban hunduma isaatu gaafa laallee nuuf maalidhaa kan irraa barannuudha, kitaaba dubbifnuudha, kan ittiin jabaannuudha, kan ittiin cimnuudha. Daandii isaan keessa darban sana ilaaluudhaan jechuudha. Daandii isaan keessa darban sana isaan irraa dubbisuudhaan jechuudha. Akkamitti akka darban, eessaa akka ka'anii, eessaa akka gahan jireenya isaanii kana dubbisuudhaan baay'ee ittiin jabaannaa, ittiin cimna jechuudha. Baay'ee ittiin jabaannetoo kan ittiin cimnuudha jechuudha. Kanaaf jireenyi qulqullootaa kitaaba dubbifamuudhaas kan jedhamee fi kanaaf dursanii addunyaa waan tuffataniif ishee irraas gargara waan bahaniifidha jechuudha. Eenyuun qulqulloonni jechuudha. Addunyaa tana kan tuffatanidha. Ishee irraas gargar kan bahanidha. Fi addunyaan kanaaf addunyaan ana biratti kan ittiin fannifamne kan itti du'e. Anis immoo addunyaa kana kan ittiin fannifame du'a yookaan fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin alatti wanti biraa narraa haa fagaatu jechuudhaan egaa
abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaa isaa warra Galaatiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti ni dubbanna jechuudha. Ni dubbifna jechuudha. Wanti biraan irraa haa fagaatu fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoositiin ala jechuudhaan egaa waa'ee fannootis gaafa nutti abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Galaatiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti inni dubbata jechuudha. Akkuma kana ammas humnaa fi olaantummaa gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin waanan beekuuf hunda akka hubattan ilaale akka salphaattan ilaale laala jireenya biyya lafaa kana bu'aa bayii kana hundumaa humnaa fi olaantummaa gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin waanan beekuuf hunda akka hubattan ilaale yookaan akka salphaattan ilaale jechuudhaan abbaan keenya ammas qulqullichi Phaawulos ifti mana kiristaanaa ergaa isaa gara warra Fiiliphisiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti sagalee kana ni arganna jechuudha. Addunyaanis hawwiin isheetis ni darbiti. Fedhiin Waaqayyoo kan raawwatu garuu bara baraan ni jiraata. Addunyaan kunis fedhiin isheetis hundumtuuyyuu ni darba. Fedha Waaqayyoo kan raawwatu garuu bara baraan jiraata. Kanaaf qulqulloonnis fedha Waaqayyoo raawwachuudhaan adeemsa daandii Waaqayyootirra waan deemaniif jireenyi isaanii hamma bara baraatitti dubbatama jechuudha. Maaliif? Gaarummaadhaan waan dabarsaniif, Waaqayyoo wajjin waan ta'aniif, fedhii Waaqayyoo waan raawwataniif laala. Fedhii Waaqayyoo waan raawwataniif hanga bara baraatitti seenaan isaanii ni haasa'ama, ni barsiifama jechuudha. Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 hanga 17tti ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf qulqulloonni amantii isaanii qabaachuudhaan, hojii gaarii raawwachuudhaan, sooma soomuudhaan, akkasumas immoo kadhannaa gochuudhaan yookaan kadhannaadhaan of murteessuudhaan qaama isaanii aarsaa qulqulluu taasisanii Waaqayyoof waan kennaniif addunyaa kana mo'atanii jiran jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa bar abboonni keenya karaan isaan ittiin darban. Laala sooma soomuudhaan, kadhannaadhaan of murteessuudhaan, qaama isaanii aarsaa qulqulluu taasisanii xuraa'ummaan qaama isaaniitti irratti kan mul'an qaama isaanii qulqulluu taasisanii Waaqayyoodhaaf waan of kennaniif maal godhanii addunyaa kana jireenya addunyaa kana hin mo'atan jechuudha. Eenyuun qulqulloonni jechuudha. Jireenya addunyaa kana hin mo'atan. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 3 ilaaluun hin danda'amu. Walumaa galatti jireenyi qulqullootaa qulqullinaan kan faayame qabsuuraan kan guutamedha jechuudha. Walumaa galatti jireenyi qulqullootaa qulqullummaadhaan kan faayame qabsuuraadhaan kan guutamedha. Kunis Waaqayyo irraa kan dhalate hundinuu cubbuu hin hojjetu jedhamee irraa jira. Dhalate cubbuu raawwatu. Waaqayyo irraa maal jechuudha gaafa jenne? Egaa hafuuraa fi bishaaniin gaafa cuuphamne dhaloota jedhamee akkuma hundumti keessan beektanu barnoota mana kiristaanaa keessatti mucaan hin raawwatu jedhamee barreeffameera waan ta'eedhaaf cubburraa of eeguudhaan qulqulloonnis qabsuuraa kana keessa kan isaan darban jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti qulqulloonni qabsuuraa fi qormaata hunda darbanii jireenya Kiristoosiin kan fakkaatan jireenyaan Kiristoos kan fakkaatan kan jiraachaas kan turanidha jechuudha. Eenyuun Kiristoos fakkaachaa kan turanidha jechuudha. Jireenya isaaniitiin, qajeelummaa isaaniitiin, qulqullummaa isaaniitiin. Silaa akkuma dura isiniin jedhe qulqullummaan amalummaa Waaqayyoo gaafa ta'u warroota daandii qulqullummaatti irra deemaniif warroota immoo seera isaa eeganiif
Waaqayyoon immoo aangoo qulqullummaa kan isaaniif laate, isaanis jireenya Kiristoosiin kan fakkaatanidha jechuudha. Kiristoosiif fakkaachaas kan jiraatanidha jechuudha Waaqa isaanii. Kanaaf qulqulloonni taayitaa isaanii kan argatanis immoo ilaala. Qulqulloonni immoo taayitaa isaanii kan argatan uumaa isaanii irraa eenyurraa? Uumaa isaaniitirraa jechuudha. Malee Waaqayyo waliin wal dorgomsiisneti miti jechuudha. Akka warri kaawwan dubbatanii miti jechuudha. Yeroo seentaan muutii godhaa. Egaa warroonni nuun ala jiran maal jedhu? Isin Waaqni keessan baay'eedha. Isin waaqota baay'ee qabdu. Qulqulloota jettu, raajota jettu, qulqulloota jettu baay'eedha. Kanaafuu Waaqayyo wajjin wal dorgomsiistu kan nuun jedhan baay'een isaanii jiru. Dhugaansaa akkasii laata? Miti. Nuti Waaqayyo wajjin kan wal dorgomsiisnu miti. Silaa akkuman dura isiniin jedhe. Gonfoo kabajaa kennaa qulqullummaa kana Waaqayyoon kan isaaniif laate, akka Waaqayyoon isaaniif laateef kabajni isaaniif ta'u hin malaaf waan ta'eef kabanya jechuudha. Kanas gaafa goonu garuu Waaqayyoon wal dorgomsiisu keenyaa miti jechuudha. Gonkumaa akkasitti akka hubatamu. Haaluma kanaan Waaqayyoon michoota isaa kabaje, Waaqayyoon michootawwan isaa kabaja kan kenneef jechuudha. Kabaja kan kenneef ofii isaatiif. Kabaja kanas maal kan godheedha? Kan kenneef jechuudha. Mee kitaaba qulqulluu yaa ilaallu maal jedha? Kabaja waa'ee qulqullootaa. Yesuus Kiristoos biiftuu qulqullummaati. Yesuus Kiristoos biiftuu qulqullummaati. Raajicha Mikiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti sagaleen akkas jedhu jira. Isin warra maqaa koo isaan warra maqaa koo sodaataniif garuu aduun qajeelummaa inni qarri isaa fayyina of keessaa qabu isiniif ni baha. Akka jabbii goorannoo keessaa baanis gadi baatanii ni burraaqxu jedha. Eenyuuf? Qulqullootaaf jechuudha. Kan maal ta'aniif? Warra maqaa koo sodaataniif jedha. Ilaala. Warra maqaa koo sodaataniif. Kanaaf qulqulloonni maqaa isaa sodaatani. Isaan kanaafuu maaltu ta'a? Aduun qajeelummaa inni qarri isaa fayyina of keessaa qabu isiniif ni baha. Akka jabbii goorannoo keessaa bahees gadi baatanii ni burraaqxu jechuudhaan. Egaa maqaa jechaatiif galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ilaaltanii akkasitti warra maqaa isaa sodaatuuf Waaqayyo kennaa kan kennedha jechuudha. Kennaa kanas immoo Waaqayyo irraa kan argatan malee yookaan qaamni nama dhuunfaa tokko akkasumatti ol ka'ee ati qulqulluu ta'i, ati akkas ta'i kan jedhee miti jechuudha. Kan isaan gonfachiise eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Inni biraa abbaa keessanitti mootummaa abbaa keessanii keessatti akka biiftutitti ni iftu jechuudhaan ammas warroota qajeelummaa fi warroota qulqullummaa qaban jireenya biyya lafaa kana keessatti jireenya addunyaa kan mo'an hundumaafuu sagaleen kunis immoo kan ta'uufidha jechuudha. Egaa Waaqayyoon gaafa dubbatu Yaaqoob irraa urjiin ni baha. Ilaala Yaaqoob irraa urjiin ni baha jechuudhaan seera lakkoofsa boqonnaa 24 lakkoofsa 17 irratti sagalee jiru ni arganna jechuudha. Anillee hundee sanyii Daawit ana bakkalcha bariiti jechuudhaan Waaqayyoos bakkalcha barii akka ta'e hundeensaa sanyii Daawit akka ta'e nutti hima jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 16 irratti namoonni baay'een garuu namoonni baay'een gara qajeelummaatitti warri deebisan akka urjiitti bara baraaf ni ifu
Namoonni baay'een gara qajeelummaatti warra deebi'an akka bakkalcha bariititti harka urjiititti bara baraaf maal ta'u hin dhifu jechuudha. Raajicha Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irratti jechuudha. Egaa walumaa galatti Waaqayyoon qulqullootaaf gaafa dubbatu waa'ee qulqullummaa isaanii, xumurri isaanii, akkasumas immoo kennaan isaaniif kennu warroota qulqullootaa kanaaf kitaaba qulqulluu keessatti seenaa barreeffamee taa'ee jirudha. Kanaafuu nuti kan dhagahuudhaa qabnu namoota adoo hin taane kitaaba qulqulluudha jechuudha. Maarree warroonni kuuwwan isaanii kitaaba kana hin dubbifnee laata? Maaliif akkas nuun jedhu? Maaliif akkasitti dubbatu? Beekumsa dhabuu irraa kan ka'edha malee wanti biraa hin jiru jechuudha. Inni biraa moggaasa namoota qulqullaa'oodha. Moggaasa namoota qulqullaa'oodha. Akka mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatitti haalli moggaasa qulqullootaa sagalee caalmaatiin osoo hin taane jireenya Kiristoosiif fakkaachuudhaan jechuudha. Laalaa moggaasni namoota qulqullootaa yookaan immoo qulqulloota jennee kan waamnu akka mana kiristaanaa keenyatti haalli moggaasa isaa sagalee caalmaatiin akka filannootitti osoo hin taane jireenya Kiristoosiin fakkaachuudhaan jechuudha. Isaan qajeelfamuudha jechuudha. Isaan jiraachuudhaan jechuudha. Qulqullummaa kan jechisiisee kan waamsisu jechuudha. Akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootitti Tawaahidoo Itoophiyaatitti yookaan akka mana amantaa Ortodoksiititti ulaagaalee namni tokko qulqulluu jedhamee ittiin moggaafamuu danda'u ni qabdi jechuudha. Ulaagaalee mataasaa danda'e qaban namni tokko qulqulluu jedhamee kan ittiin waamamu jechuudha. Egaa tokkoffaa irratti soomaa fi sagada qabsuuraa waaqeffannaa gaariidhaan hanga xumuraatitti kan amanamedha jechuudha. Eenyu kan jedhamu qulqulluu jedhamee kan waamamu jechuudha. Waa'ee ulaagaalee isaa haasa'aa jirra, dubbachaa jirra jechuudha. Ulaagaaleen inni jalqabaa maalidha? Soomaaf sagadaan qabsuuraa fi waaqeffannaa gaariidhaan hanga dhumaatitti ilaala. Yeroo murtaa'eef adoo hin taane hanga dhumaatitti amanee kan dhaabbatedha jechuudha. Hanga dhumaatitti gaafa jennu foonnii fi lubbuun isaa addunyaa kanarraa hanga darbuutitti jechuudha. Kanaaf mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti hanga dhumaatitti kan amanamte ta'ii gonfoon ulfinaatis siif kennamaa sagaleen jedhu jira jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti. Kanaafuu namni qulqulluu jedhamee waamamu tokko ulaagaa kana guuttachuu qaba jechuudha. Lammaffaa dhiiga gooftaa keenya waaqa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos irratti kan bu'uureeffamte mana kiristaanaa Waaqayyoo keessatti amantii fi sirna ishee eeganii kan eegsisanii fi hanga dhumaatitti kan tajaajilanidha jechuudha. Kun ulaagaalee lammaffaati. Maal? Dhiiga gooftaa keenya waaqa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos irratti kan bu'uureeffamte kan hundeeffamte mana kiristaanaa Waaqayyoo keessatti amantii fi sirna ishee eeganii kan eegsisan hanga dhumaatitti kan tajaajilan ulaagaalee lammaffaadha. Namni tokko qulqulluu jedhamee kan ittiin waamamu jechuudha. Akkasumas jecha Waaqayyoo dubbisaa hiikaa akkasumas immoo icciitii osoo hin dabsin amantoota kan barsiisan ulaagaalee sadaffaadha. Jecha Waaqayyoo dubbisuu fi hiikaa akkasumas immoo icciitii isaa osoo hin dabsin amantoota kan barsiisan ta'uu qabu jechuudha. Afuraffaa irratti jireenya amantii isaanii keessatti qaanii fi muudaa kan hin qabne. Maal? Qaanii fi muudaa kan hin qabne. Ulaagaalee afuraffaadha inni kun. Shanaffaa irratti ajaa'iba dhugaa hafuura qulqulluudhaan kan raawwatan. Ajaa'iba dhugaa eenyudhaan? Hafuura qulqulluudhaan kan raawwatan. Akkasumatti akka namoota hafuura xuraawaadhaan guutamanii akkasitti kan dubbatan sanii miti jechuudha. Ajaa'iba dhugaa hafuura qulqulluudhaan kan raawwatan.
hafuura qulqulluudhaan dursamanii ta'u jechuudha. Kan raawwatanidha jechuudha. Akkasuma jaaffaa irratti walumaa galatti gahumsa amantiitiin guutuu kan ta'an. Ammas maayidhaan gahumsa amantiitiin guutuu kan ta'an. Haaluma Waaqayyoon isaan kabajeen ni kabajamu jechuudha. Haala eenyu kabaje? Haala Waaqayyoon isaan kabajeen ni kabajamu. Moggaasni qulqulluu jedhamus manni amantaa ni kennitiifi jechuudha. Eenyuun manni amantaa ni kenniti? Maal moggaasa maqaa amantaa maqaa qulqulluu jedhus manni amantaa ni kennitiif. Qulqulloota duraan turan birattis maqaan isaanii ni galmeeffamaaf jechuudha. Hojiiwwan ajaa'iba qabsuuraa qulqullichi raawwate. Ilaalaa hojiiwwan ajaa'iba qabsuuraa qulqullichi qulqulluu jedhamee maqaan isaa kenname kunis maal ta'aafi ni katabamaaf yookaan immoo ni barreeffamaaf jechuudha. Yookaan immoo manni kiristaanaa maal gooti? Ni barreessitiif yookaan ni katabtiif jechuudha. Akkasumas fakkiin isaaniitii fi guyyaan yaadannoo isaanii fakkiin isaaniitii fi guyyaan yaadannoo isaaniitis qopheessuudhaan amantoonni maqaa isaaniitiin mana amantii ni ijaaru jechuudha. Amantoonni maal godhu? Mana amantii ni ijaaru jechuudha. Kanaaf ulaagaalee amma kaafne kana kan darbanidha jechuudha. Qulqulluu jedhamanii kan waamaman. Akkasumaan miti jechuudha. Torbee har'aatitti gaaffii tokko sinan gaafadhaa. Hundumti keessan iyyuu akka barreeffattan. Egaa jireenyi qulqullootaa namni tokko addunyaa kanarraa asoo jiru qulqulluu jedhama moo erga addunyaa kanarraa darbee moggaasa maqaa qulqulluu jedhamu kana kan argatu? Ishee kana yeroo itti aanu sinan gaafadha. Gaafattanii dubbistanii dhuftu jechuudha. Namni tokko addunyaa kanarra asuma jiraatu qulqulluu jedhama moo addunyaa kanarraa erga darbee kan qulqulluu jedhamu? Gaaffii kana naa qabattu. Yeroo itti aanu deebisin irraa eeggadha. Mata dureen biraa namoota qulqulluu kan jedhudha. Namoota qulqulluu. Ishee kana yeroo itti aanu kan wal wajjin ilaallu ta'a. Egaa har'aaf nu gahaa seensarratti hammana erga jenne tole ifa nu godhaa jettani. Ifan taane gaaffiin koo ifaadha baromaa intiniin qabu. Akkas achi kan godhuu miti. Kanan isin gaafadhe namni tokko yookaan qulqulluun tokko qulqulluu kan jedhamu addunyaa kana foonii fi lubbuudhaan asoo jiruu moo addunyaa kana foonii fi lubbuun isaa erga gargar bahee qulqulluu kan jedhamu? Qulqulluu jedhamee kan waamamu yookaan immoo manni kiristaanaa aangoo qulqullummaa kana kan isheen kennituuf yookaan qulqulluu jedhee akka waamamuuf addunyaa kanarra fooniin asoo jiruu immoo erga darbee kan jedhudha. Ifaadha natti fakkaate. Kanaaf egaa waaqni nu barsiise kan nu gorse waaqni abboota keenyaa waaqni keenya maqaan isaa kan eebbifamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Mucaan namaa dhumni isaa gaafa bareedeti isa dhageenyeen isa baranneen firii 30 60 100 buufnee gaabbii gallee igaaf foonsaa fudhannee har'aa faarfattoota maqaasaa boruuf immoo dhaaltota mootummaa isaa akka taanu Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Waaqayyoon dhuma hunda keenyaa nuuf haa bareessu. Galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf yaa ta'u.